oduu ammee wal dhabdeen Eertiraatii fi Itiyoo gara wal waraansatti itti fufaa jirti fakkaatti. Odeeffannoon keessoon nu geesse akka ibsitutti TPLF fi Eertiraan waliin ta'uudhaan wal qabatanii jechuudha gara Anfariin sochii waraanaa eegaluudhaan daandii jechuudha karaa Jibuutii fi Itiyoo wal qaxxaamursiisuu jechuudha kan meeshaa Itiyoo jechuudha Jibuutii irraa galfattu kana qabachuu fi kana dhuunfattee jechuudha lola gaggeessuuf odeeffannoon jettu nu geesseeti jirti. Kanarratti gaa odeeffannoo ammaan tana keessoon baate mootummaan Itiyoo odeeffannoon tana bira ga'uu dhabuudhaas danda'e garuu bira geessees ta'a. Maalirra jira oduu jettus isin qabannee dhufneeti jirra. Ijoolleen waan warri manaa haasa'uu gabbaatee dura jechuudha haasa'uutti infoormeeshina namaaf kanniti sanii ergaa nama inboksii nu dhufte tunis waanuma dhugaati jechuudha. Kanaaf booddee isii akka isin baatu harkaa jirtanii nutis odeeffannoo kan jala buune isin gabaabnu ta'a. Ammoo mootummaa jechuudha Eertiraa Isaayyaas Afaan Carkii eegatti TPLF wajjin jechuudha waliigaltee mallatteessee booda godhaa jiru booda ammoo sochiin jechuun uummata Tigraay fudhatee garee jechuudha asiin Itoophiyaa irratti dhiibbaa godhuudhaaf socho'aa jiru kuni waan akka malee jechuudha isuma Eertirumaa dirree waraanaa godhuu deemu fakkaata. Tigraay fa'aa keessattuu dirree waraanaa jechuudha lola addunyaa sadaffaa akka lola addunyaa sadaffaa irratti barbadeessuu deemu fakkaata. Kanatti aansuudhaan daandiin xayyaara Itiyoo balaallee haaree gara Sharjaa eegaleeti jira. Sagantaan jalqabbii balaallee xiyyaara jechuudha daandii xiyyaara Itiyoo galgala kanaa jechuudha hariiroo Imaarota Gamtoomanii Arabaatii fi Itiyoo kan cimsu ta'uudha heeraa jiran. Itiyoon gaa ammatti jechuudha erga keessattuudha BRICS wajjin jechuudha dhaabbata BRICS keessatti makamteen booda ammaasis gara Imaarota Gamtoomanii Arabaa kanarrattis makamuudhaaf akka gaarii tattaaffii godhaa jirti. Kunis jechuudha balaalleen xiyyaarri irraan darshaa jirti eegale kuni kan kanaa wajjin wal qabtus ta'uu heeraati jiran. Kanatti aansuudhaan Haayilee Gonfaa misoomatti jirra boo'icha himaa hin jirru jechuudhaan fuula Facebook isarratti maxxansee jira. Kana jechuun eenyu bakka deemu beekamaadha. Nama qeequu isaati namni inni qeequus gaa kana kallattumaan isinis beekuu dandeessan. Kanatti aansuudhaan dhaabbanni tola ooltummaa daa'imman qaama irruutiif magaalaa baatutti guyyaa arraan tanaa wiilcharii hiraa oole. Kun waan baay'ee nama gammachiisu akkanatti jechuudha dhaabbanni tola ooltummaa addunyaarra deemee jechuudha bakka daa'immanis ta'ee namoonni gurguddaan jechuudha hir'ina qaamaa qabaniif jechuudha wiilcharii isaan itti bobbaa galan hiruuni waan baay'ee nama gammachiisaati. Isaanillee qabeenya isaanii dachaan keessaa kaa'uuf baay'ee dhaabbanni tola ooltummaa hawaasa kamiifuu jechuudha bu'aa akka qabu hedduu agarsiisaa jirra jechuudha. Dhugumaan bu'aa baay'ee qaba. Kanatti aansuudhaan ministeerri raayyaa ittisaa aadde Aayishaa Mahammad akka kaleessee jechuudha gaafiif deebii TV wajjin taasiftetti raayyaan ittisa biyyaa jechuudha humna xixiqqaa kanaaf ijaaramaa hin jiru jechuudhaan dubbatte. Diina alaa xilaata kana jechuudha firraa haleeluu fi malee humnoota xixiqqaa keessoo kanaaf kan ijaaramaa jiru miti jechuudhaan dubbattee jirti. Ammoo humnoota lolaa jechuudha kan keessoo kana milishaanu gahaa fi jechuudha sochii milishaan godhaa jirtuu fi milishoonni qophiirra jiru jechuudha lola jechuudha yaani humnoota keessoo kanaatiif milishumaa gahaa jechuudhaan deebiftee dubbattee haasaa taasiftee jirti. Kana jechuun gaa akkuma ministeerri raayyaa ittisaa jechuudha Aayishaa Mahammad jettee haasaa taasifteen humna keessootiif milishaan gahaadha. Ammoo raayyaan ittisa biyyaa humnoota alaa diinota alaa jechuudha Itiyoo weeraruudhaaf ol seenuu barbaadu. Kanaaf kan qophaa'aa jiranii humnoota gurguddaadha jechuudhaan heertee dubbattee jirti. Kana jechuun diinonni ammaa jechuudha Itiyoodhaatti gaarreen foochaa jiru diinni Itiyoo Eertiraa fi Masriidha. Isaan lamaan ammoo qolachuudhaaf akka gaariitti akka qophaa'uu jiran jechuudha. Gara hundaanuu ni heeraa jechuudha. Haasaa kana keessatti haasaan Aayishaan taasifte kana keessatti sirriitti hubachuu dandeenya. Jiddumaan gaalaal namoonni haaroonni gara chaanaalaa haa dhuftamee mallattoo gurraatti rakkamee tuquudhaan saabskiraayib godhaate sheeris godhaa facaasaate akka jechuudha nama hunda bira geessu odeeffannoo guyyaa guyyaan isin biraan geenyu kana godhaadha isin hin jenna galatoomaadha. Oduun biyya keessaaf qabanne kana fakkaataa kara oduu biyya alatti isin dabarse. Kanatti aansuudhaan Kanaadaa keessatti ibiddi balaa bosonaa jechuudha qabate ammas bal'inaan babal'achaa jiraachuun ibsameeti jira. Ibiddi kun jechuudha dhiyeenya kan qabate yoo ta'u ammoo haalaan jechuudha saffisaan akka babal'achaa deemaa jiru heeraati jiran. Kanatti aansuudhaan Naayijeeriyaa keessatti balaa lolaa dhiyeenya mudatee jechuun hanga ammatti lubbuu namoota 200 ol dabarsuun gabaafameeti jira. Qabeenya baay'ees mancaasuu fi akkasuma namoota baay'ees miidhaa dhaqqabsiisuu hanga ammatti jechuudha miidhaa kana caalallee fuulduratti akka miidhaa dhaqqabsiisuuf taa'u heeraati jiran jechuudha.
kanatti aansuudhaan deeggartoonni kilaba waancaa chaampiyoons liigii awurooppaa jechuudha kumaatamaan lakkaawwan yeroo jechuudha injifatanitti alaabaa Falastiin ol qabuudhaan tokkummaa Falastiin wajjin dhaabbachuu akka Falastiin jechuudha biyya taatu sagalee ta'uu isaanii agarsiisaa jiran kun waan baay'ee nama gammachiisaati yeroo addunyaan guutuun jechuudha warroonni kilabaatii fi kanneen hundumaanuu hawaasni addunyaarra jiru guutuun uummata Falastiin kanaaf sagalee ta'aa jirutti jechuudha mootummoonni silaa jechuudha rakkoo tanaas furuu danda'an dhaabuus danda'an dhaabbatanii jechuudha uummata Falastiin kana miidhaa Israa'el irraan gaggeessaa jirtu kana daawwachaati jiran jechuudha kanaaf uummata Falastiin rabbiin ammallee tumsa isaatiin gartee miti nasrii isaatiin dhaqqabee bilisa haa baasu. kanatti aansuudhaan waan nama gaddisiisaa Israa'el guyyaa irraan tanaatis uummata jechuudha beelaaf jechuudha waan nyaatan barbaadaaf yaa'u hawaasa bal'arratti jechuudha dhukaasa banuudhaan akka malee jechuudha miidhaa irra gaggeessaa jirti. kun cuunfaa oduu guyyaa irraan tanaati oduun irraa qaban kana fakkaata kan biraatiin hanga walitti deemnutti sheer duet kudhaan facaasaa hanka isiniif dhiyeessu oduu ammeeti oduulee guyyaa guyyaan jechuudha isin biraan gaya oduulee haaree immoo hundi keessanuu guyyaa guyyaan kan dhaga'uu qabdanii oduulee haaree fuudhee isin biraan ga'uu na laallatti isinis fuutanii sheer godhanii facaasuun isin laallatti. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.